Nagaanii faraarri waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Jaallatamtootaaf kabajamtoota maatii damee YouTube lafaaf haala keessa jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Haalota nagaan hin jirre biyya nagaan qabneef qilleensa nagaan qabne keessatti yeroo hunduma nagaatti akka jiraannuuf madda nagaa keenyaaf sababa nagaa keenyaa kan ta'e waaqayyoodha maqaan isaa bara baraan haa ulfaatu. Tole nagaa kootti aansuudhaan har'a baay'een gammadee maatii yuutuubii korree baay'ee akka gammaddan nan amana. Gara mata dureen qabadhee dhufetti darbuudhaan duratti damee yuutuubiidhaaf haaraa kan taatan sabskiraayib taasisuudhaan maatii koo ta'a. Namoonni maatii turtanis ta'ee haaras gara yuutuubii kootti kan dabalamtan viidiyoo haaraan karaa damee yuutuubii yoo isin qaqqabu laayik sheer koomentii gochuudhaan guddina chaanaalii kootii keessaa qooda qabaadhaa. Waan abboomamtaniif ulfaadhaa kabaja argadhaa. Egaa mata dureen irra qabadhee dhufee akkuma teempineelii irraa argitanii akkuma beekamu ji'a lama dura seera yuutuubii guuttadheen jira yookiin immoo monetization ta'een jira jechuudha. Yuutuubiin na simatee jira, miseensa sana godhatee jira jechuudha. Haala hunduma keessatti egaa kan nama gargaaru waaqayyoodha. Ergamoonni taane yookaan erga seera guuttannee booddee wanti yuutuubiin keenya akka seera qabeessa ta'uusaa guutummaatti seera qabeessa akka ta'uuf miseejiin nuti yuutuub irraa barbaannu hin jira. Innis karaa toora lakkoofsa poostaa ergama. Innis immoo piin nambariidha jechuudha. Piin nambariin kun siif hin deebine piinis hin deebine jettanii namoonni koomentii jalatti yeroo liivii seene namoonni baay'een na gaafachaa turtanii akkasuma karaa keessarree namoonni dhimma kana wajjin dudubbannu na gaafachaa turtan jechuudha. Fedha waaqayyoo ta'ee naaf deebi'ee jira. Piin nambariin tureera erga naaf deebi'ee sababni haga kana turee fi akkuma jalqaba moonii guuteeni torbee tokko booddee piin nambariin dijiitiin ja'a gara poostaatti siif ergamee jira jedhee yuutuubiin naaf ergee jira jechuudha miseejii. Poostaa immoo kanneen lakkoofsa poostaa kanneen itti guute immoo kan siisteriiti. Siisteriidhaan deemiin alaalii jedhee gaafannaani lakkoofsa bilbilaan irraa fudhatan waan ta'eef bilbilanii natti immoo yeroo ergaa haaraan gara poostaa kootii dhufee jetteetu calliste jechuudha siisteriini. So anis immoo itti immoo jedhee tanan callise torbee sadi booddee utuma hin jedhu torbee sadi guute guyyaa 21 booddee immoo deebisteetoo piiniin naan dhufne jettee gara yuutuubitti miseejii erguu dandeessaa kan jedhu riisendi piin kan jedhu jira hin beektu. Gaafan guyyaa 21 guutu riisendi piin jedheen itti ergee ture. Gaafa kana ammas lakkoofsi dijiitiin ja'a gara poostaa keetti ergamee jira jedhee miseejiin naa dhufe. Siisteriitti ammas gaafanitti himu isaanuu naa bilbiluu jettee gaafa yaadattuu lakkoofsi isaanii laatte sana ishiin fayyadamaa hin jirtu utuma bilbilanii argachuu hin danda'anii. Piin nambariin garuu gara poostaatti ergamee jira jechuudha. Sana booddee dhattee qaama naqxee gaafa gaafattu ergaan dhufee jira jechuudha. Ergaa poostaa keessa jiru fuutee natti himte. Gaafa sana ani fuudheen immoo iddoo yuutuubiin lakkoofsa dijiitii ja'a guuti jedhee iddoo duwwaanaa kaayee sanattiin guutee jechuudha. Sana booda na dabarsee jechuudha. Egaa piiniin yuutuubii keenya seera qabeessa gochuudhaaf baay'ee barbaachisaadha hin beektu jechuudha. Piiniin lakkoofsi piiniin maal akka ta'e warri yuutuubii fayyadamtan hin beektu baay'ee namoota yuutuubiin fayyadamne yoo ta'e malee jechuudha. Lakkoofsa iccitii yuutuubiin gara poostaatti erge ja'an sana ittiin guunnu yoo ta'e bakka duwwaa inni nu laate sana kiroomii keessatti Google AdSense keessatti ittiin guunne yoo ta'e bakka itti lakkoofsa akaawuntii guunnu nuuf fidu jechuudha. Lakkoofsa akaawuntii hin guunne taanaan immoo yaaduma dadhabna malee qarshii xiqqaas haa ta'u guddaas haa ta'u wanta yuutuubiin irra eege sana gara akaawuntiitti dabarsuun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf dirqama maal nu barbaachisa? Piin nambarii sana nu barbaachisa jechuudha. Kana malees immoo lakkoofsa iccitii dijiitii ja'an kana sababii yuutuubiin gara poostaatti erguu fi tokko dhuguma seera qabeessan yuutuubii kana hojjechaa jiraachuu keetii fi lakkoofsi poostaatitti guutte sun immoo baay'ee poostanii iddoo jireenyaa kee ibsa dhuguma jiraattuu biyya sanaa ta'uu kee sanarratti beekama jechuudha. Yoo akkuma inni si ergetti lakkoofsa sana fiddeetti guutte
mirkaneeffate jechuudha. Dhugumaan hojjechaa jiraachuu kee fi iddoo dhaloota keetii seeraan itti guutuu kee yookaan immoo duraa duuba isaa eeguu kee jechuudha. Kanan isiniin jedha. Kanaaf piiniin baay'ee murteessaadha. Sababbiin piiniin akka dafee hin deebine godhu maali kan jettan jirtu ijoolleen tokko tokko ergamoonni guunne yookaan immoo ergamoonitaayizeeshin taane naannoo ji'a sadiidha, ji'a afuriidha, ji'a shaniidha hagayyuun agaruu piin nambariin nuun deebine namoonni jettan jirtu. Ani akka yaadutti sababni piiniin dafee hin deebine jedhee yaadu tokko nama poostaa sana yookaan immoo abbaa poostaa sana deddeebi'ee laaluu qaba. Namni sun miseejii gara mana poostaatti deddeebi'ee laaluutii qaba. Ani amma sababbii siisteriin isaan iyyuu naa bilbilu jettee taa'aa turteefi malee yeroo nani jedhetti utuu dhaqxee gaafattee itti ta'ee moonii guutee torbee tokkottidha jechuudha kan naa deebi'e. So kanaaf namni isin poostaa isaa guutte sun baay'ee warri biyya Itoophiyaa keessa jiraatanii yuutuubii fayyadamtanii poostaa maqaa keessaniin baafachuu dandeessu. Nuti immoo ijoolleen biyya bakkee jirru kan biyya poostaan kan biyya dhaloota keenyaa ibsu ta'uu qaba waan ta'eef kan nama Itoophiyaadhaan nu buusu nama Itoophiyaadhaan nu baasu jechuudha kan nuti guunnu. Kanaaf namni abbaan poostaa sanii murteessadha siniin jechuu barbaadeen dabalataan immoo piiniin akka turu kan godhu keessaa jalqaba seerota yuutuubiin barbaadan keessaa dhimma piinii kanaan kan wal qabatu doolaarii 6 kan yuutuubiin barbaadudha jechuudha. Jalqaba doolaarii 6 sana yoo guutte malee siin erguu jechuudha. Isaan kana lamaaniin alatti piiniin akka hin deebine waan godhu beekuu jechuudhaani namoota na caalabii kan gaafadhaan jedha. Gaafiin akkasii jira waan ta'eef ji'a ammanaa tureera ergan guutee ati ammam turtee taana piiniin naan deebine namoota jedhanii na gaafatantu jira waan ta'eef jechuudha. Kanadha dabalataan egaa kana booda piiniin deebi'ee jira, lakkoofsi akkaawuntii itti galee jira. Maaltu barbaachisa? Ani viidiyoo hojjechuun tolcha, isin immoo laayik, sheer, koomentii gochuudhaan yeroo muraasa booddee doolaara lakkaa'uu na gargaartu jechuudha. Kana malee rakkoon tokko iyyuu hin jiru. Kanan isiniin jedha. Waaqayyo sinaa kabaju. Egaa beekamtiidhaa fi qarshii irraa argachuu qofaaf miti jechuudha. yuutuubii sababa yookaan yuutuubii kana sababbiin jalqabee fi jalqaba irratti ibsaa tureera jechuudha. So kanaaf jabaadhaan jedha. Dabalataan immoo jechuudha. Namoonni otoo hin eebbisin bira darbuu hin barbaannetu jiru jechuudha. yuutuubii kanarratti kan na gargaaranii yuutuubiin beektu namoonni baay'een haga dhaqee seera qabatutti baay'ee jechuudha. Abdii nama kutachiisa. Maaltutti na dhamaasee amma nama jechisiisutti deema jechuudha. Kana keessatti namoonni na gargaaranii jabaadhu nuti iyyuu siif jirra bakka si rakkisetti keessaa muraasa maqaa dha'uutiin barbaada. Egaa namoota maqaa dha'u kana qofa miti dhugaadha kan na deeggaraa turanii viidiyoo nani hojjedhe gadhiisu jalatti hamma dandeettii kooti oliitti kan na ajaa'ibsiifattan jechoota isin naan jettan ilaalee amma kanaa dandeettiin koo jedhee anillee amma nuuf ilaalutti jechuudha. Jirtu jechuudha. Isin hunda keessan eebeluu ekelee yoon jedhee kaan irraanfadhee namoonni hundi na komachuu danda'u waan ta'eef namoota muraasa tokko maqaa isaanii dha'uun barbaada. Isaanis obboleettii koo Afuura kan hin baay'ee jaalladhu baay'ee kabaju obboleettii koo Xajjoo yookaan immoo Jalduu Miidiyaa yuutuubii ishee kan asirratti argitan kanadha. Xajjoon jalqaba yeroo seera yuutuubii akkuma guuttachuudha ka'een sa'aatii fi sabiskiraayibii gaafa guuttadhu moonitaayizeeshinii irratti baay'ee na gargaarte jechuudha. Waaqayyo ishee haa kabaju. Wantoota barbaachisan seerota barbaachisan isheedha jechuudha kan naa guute. Dabalataanis immoo deddeebi'ee wantoota na rakkisan gaafachaa tureera jechuudha. Baay'ee na gargaarte Xajjoo. Waaqayyo si haa eebbisu, waaqayyo si haa kabaju siin jedha. Jalduu miidiyaadhaaf yookaan obboleettii keenya Xajjoodhaaf maatii ta'aa fi kunoo asirraa maqaa ishee koppii godhadhaa yookaan maqaa ishee barreeffadhaa yeroo viidiyoo kana akkuma dhaggeeffattanii xumurtanii dhaqaa sarchi godhaa maatii ta'aa fi isiniin jedha. Dabalataanis immoo makoodii tuubeen beektu jechuudha. Baay'ee mucaa qaxaleedha. Ijoollee keenya yookaan immoo ijoollee Oromoo keessaa warra yuutuubii gurguddaa qabanii fi ijoollota akka keenya reefu yuutuubii
itti guddachaa jiran kana namoota gargaaran keessaa isa tokkodha jechuudha. Ani aga yoonatti ijoollee keenya ijoollee Oromoo yuutuubii gurguddaa qabaatan gaafii gaafatan irratti kan dafanii namaa deebisan isa qofan arge jechuudha. Makoodiin baay'ee nama gaariidha jechuudha. Yeroon utuman seera yuutuubii guutatii jiru seerri ta'e jira jechuudha. Kan yuutuubiin dirqama akka nuti guunnuuf nurraa barbaadu tokko jira. Viidiyoo isaa makoodii yuutuubiin barsiisee ture. Viidiyoo isaa sana ilaalin naa galuu dide yookaan immoo naa fiduu dide jechuudha. Xajjoottis dabarsinaan isheedhaafis baasuuf dide achiin karaa keessaa gaafadhu naan jette jechuudha. Akka inni biizii ta'uutuman beekuun kun na rakkise akka ati barsiiftetti na sirrachuu didee na gargaaruu dandeessaa kiroomiin harkaa fuutee jennaan rakkoon tokko yoo hin jiru naan jedhe yeroon san kiroomii kanarraa fuudhee na sirreessee na deebisee jechuudha. Kana qofa miti sana sirreessuu qofa miti. Yeroon ani xaaxan yuutuubii kun baay'ee natti baay'ateera jedhee yeroon ani dhiisuudha ka'utirree bakka si rakkisetti siif jira dhiisanii baay'ee si fayyada yeroo guddatetti ammaaf yoo dadhabbii sitti ta'e yeroon inni si fayyadu hin jira jedhee na jajjabeessaa ture. Obboleessa koo Makoodii obboleessa jaallatamaa thank you eebbifamee guddaa siin kabaja siin jechuun barbaada. Makoodii tuubee asumaan kun maqaa isaa qabadhaatoo wantoota baay'ee irraa barattu si ijoolleen keessumaa yuutuubii reefu banachaa jirta waan baay'ee irraa barattu. Namoonni kunis immoo wantoota nama barsiisan danuu gadhiisa yuutuubii isaa jalatti waan ta'eef maqaa isaa barreeffadhaa sarchi godhaatoo maatii ta'aa fi jajjabeessaa yeroo gabaabaa keessatti Makoodii tuubee 100 gashooti qabna jechuudha. Subscribe kanaaf jajjabeessaa ijoolleen akkasii nuuf guddachuu nuuf jajjabaachuu qabu jedha. Dabalataanis immoo Jamaal tuubee Jamaal qaalii namaati. Jamaalis dhugaadha baay'ee wantoota gaafii natti ta'an hundumaa yeroon gaafadhetti waan beekurraa share naa godha jechuudha. Hin beektu kan yuutuubii namni kophaasaa hojjechuu hin danda'u jechuudha. Baay'ee nama barbaachisa namoota muuxannoo qaban nama barbaachisa. Jamaalis dhugaa baay'ee na deeggaraa tureera. Waaqayyo isaa eebbisu waaqayyo isaa kabaju. Jamaal tuubees maqaa isaa barreeffadhaa sarchi godhaatu maatii ta'aa fi jajjabeessaa viidiyoon isaa yeroo isin irra galu ilaala fin jedha. Hunduma keessan waaqayyo immoo isin haa eebbisu. Isaan kana sadan qofa miti. Namoota baay'eedha jechuudha. Bakkan wallaaletti waanuma xiqqoos yoo na rakkise shut screen godhanitti ergaa yeroo sana na deebisu jechuudha. Dhugaa baay'een isinitti gammada. Otoo obboloonni akka kanatti nama deeggaran nama jajjabeessan ta'ee yeroo muraasa keessatti akka dhiisan nama godha jechuudha. yuutuubiin yeroo kana baay'ee seerota cimsee jira akka durii miti jechuudha. Dur akka salphaattidha namni yuutuubii kan seera qabeessa taasifatee irraa galii argatu akka salphaatti ture jechuudha. Yeroo keenya garuu yeroo kana fayyadamtootatu baay'ate ta'e maal akka ta'e hin beeku ani baay'ee seera cimsa jechuudha yuutuubiin. Hundumtuu waaqayyo wajjin mo'ama. Waaqayyo wajjin hin danda'ama. Waaqayyo nala garoomtuu hin danda'amu jechuudha. Kanaadha waaqayyo isin haa eebbisu waaqayyo isin kabaju. Gara fuulduraatti sagantaa dhaabbataa isiniin beeksisa jechuudha. Mata duree addaa mata duree isin fayyada dhaloota kana barsiisuu danda'a jedhu tokko qaba. Dhiifaman irratti bilbilame. Mata duree isin fayyada hordoftoota koo hin fayyada kuni jedhee yaadu tokko mata duree dheeraa kutaa garaagaraa qabu tokko qabadhe guyyaa isaas immoo torbee keessa yeroo kam akka gadhiisu isinitti hime bifa sanaan waan bu'aa argamsiisu tokko waan anas fayyadu waan isinis fayyadu tokko irratti jalqaba ammaaf garuu